haasaa godhanii turani. Haasaa sana keessa waraanamuu hin qabnu kan jedhu dubbataa turan dhimmoota biraas kaasanii kilaashii lafa keenyee haa mari'annu kan jedhudhas gama biraatiin gara mootummaan biyya kana gara dimookiraasummaarraa gara abbaa irrummaatti jijjiiramuudha fi salphaadhaa xiyyoorra jirama kan jedhu tokkotu kaasan. San akkamitti ilaalta? Garaana nyaata. Dhugaa jedhes waraanamuu hin qaban. Yeroo isaan diina guddicha irratti xiyyeeffatanii jiranitti mana isaanii keessaa ibidda itti qabsiisuun dhugatti garaana nyaate sun. Gonkumaa waraanamuu hin qaban. Dongoro qabu jarri kun badii qabu badii sanitti himuun badii sanitti qeequun barbaachisaadha. Garuu yeroo isaan waraan duulli bal'aan wayyaanota irraa itti godhamee jirutti Oromiyaa keessaa rakkoon itti uumamuun isa aarsuun isa naaf gala. Isa gaddisiisuun isa naaf gala. Kanaaf waraanamuu hin qabnu kan jedhe suni sirriidhaan waraanamuu hin qaban. Dhugaan sitti miti. By any standard measurement kamiinuu Oromoon mootummaa kanarratti qawwee fudhachuudhaaf sababa tokko illee hin qabu. Qeequ mirga. Abaaruu ni danda'a. Dongora baay'ee qabu. Nu waraanamuu hin qabnu kan jedhe sirriidha. Garuu innis itti yaaduu kan qabu hoogganoonni wajjin jiras kan yaaduu qaban rakkoon akkaan uumamneef gama isaaniitiin waan isaanirraa malu hunda bahanii jiranii jedhanii immoo yaaduun barbaachisaadha. Amma dura bal'inaan kan jechaa turre dirree siyaasaa bal'isuun Abiy beekum maajishiinatti dalage biyya kanatti. Dirree siyaasaa bal'isee jira. Waan hin yaadamne waggaa irraa yeroo akkanaa waan akkanaa yaaduu hin danda'amu ture. Waan hin yaadamne injifannoo kana kan fide qeerroof uummata Oromoos haa ta'u malee injifannoo san saffisaan karaa qabsiisuu irratti dirree siyaasaa bal'isuu irratti hoogganoota siyaasaatii fi hidhamtoota siyaasaa gallakkisuu irratti dhaabbileen biyya alaa akka dhufan gochuu irratti